Ashama harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan istiidiyoo isaa as magaalaa Finfinneetti argamurraatii haala yeroo biyya keenya yookaan Itoophiyaa fi Oromiyaa keessattuu dhimma siyaas dinagdee fi hawaasummaa irratti marii taasisuudhaaf keessummaa qabatee dhiyaatee jira. Keessummaa keenyarraa ni beektu deemana mana obbo Tasfaayee Fufaa Gulummaati. Obbo Tasfaayeen nama siyaasaatis barreessaa seenaatis isaanii waliin turtii hin taasisna. Obbo Tasfaayee gara istiidiyoo Finfinnee Maltiimiidiyaatti baga nagaan dhuftan. Ashi baga nagaan dheedde isinii sulfaadhaan jedha. Itoophiyaan biyya moo nama? Itoophiyaan kun maqaa duriiti. Maqaa ardii sadii qabatudha malee maqaa biyya amma keessa jirru miti. Maqaan kun immoo nama gurraacha hundumaatiif saambarneet fees Giriikotatu kennee Itoophiyaa jedhanii Ijiptii gad kan jiru. Ijipti yeroo sana warri adiin Eeshiyaanis Awurooppaan kunis dhufanii baay'een wal makee gadi ture. Ijiptii gad kan jiru immoo warra akka keenyaa kana argee warra akka keenyaa kun Itoophiyaa saambarneet fees jechuun garbas jechuu hin dandeenye magaalota jechuun hin barbaanne kanaaf Itoophiyaadhaan kanuma hiikisaa. Gariin akkaataaf haala mootummoonni ittiin biyyattii kana hundeessan seenaa hundeeffama biyyattiiti. Rakkoon siyaasa har'aan kana gaagama guddaa biyyattiirraan gahaa jiru kanneen jedhan hin jiru. Gama biraatiin immoo kanatu hin ta'in sirna federaalizimii 1992 irraa eegaletu walitti bu'insa bakkeewwan adda addaa sabaaf sablammoota biyyattii gidduutti uumamuudhaaf sababaa kanneen jedhan jiru. Isinoo kanarratti maal jettu? Sababi guddaan ijaarsa isheeti. Ijaarsa gisee jennu biyyi kun akkamitti ijaarame jennee seenaa isaa gara booddeen ilaaluu barbaachisa. Biyyi kun kan ijaarame qawweedhaan ijaarame. Akka yaadutti ijaarsi mataan isaa rakkina amma jiruu fi sababa tokko illee yaada. Maaliif ijaarsi isaa akkamitti ijaarame yoo jenne fedhiidhaan biyyan ijaaramne qawweedhaan cabee uummata humnaan walitti fidanii hidhanidha. Kanaaf biyya kana keessa nama gosa lama jira. Gosi lamaan kun gisee ilaallu inni yeroo sana Minilik isuma Tewoodiroos jalqabe itti fufee Tewoodiroos biyyattii ana tokko godheen bitee ka'ee hin dandeenye. Isaaniin kan gorsu immoo Ingiliziidhaaf warruma Awurooppaa kana kolonaayizer yeroo sanaa turanii. Ingiliin Minilik qabamee Tewoodiroos jala waggaa 11 isa jalatti guddate. Abbaan isaa gisee Tewoodiroos shawaa qabachuuf sana hojjetamee isa jalatti kan barate dhufee wal jiru galee. Isatti aanee Yohaannisis yaalee ture. Yohaannisis Walloo wajjin 1868 amma 78tti lola guddaa geggeessee waggaa 10 guutuu Walloo cabsuu hin dandeenye. Walloon abbaa waatoo kan jedhamuun waggaa 10 guutuu falmatee faayinaalii harka mureesse maal godheesse inni dadhabee uummati isaanii dhumuuf jennaan abbaa waatoo loltuusaa 3,000 fudhatee gara Sudaanitti badee Darbushitti isaanumatu deebi'ee Matammaa irratti Yohaannisiin falmanii warri Yohaannis maaliyyuu mormarraa kutame jedhanii yaadanii isaan kan jedhu seenaan tokko jira. Egaa Oromoon qallaaleetti rukutame jalan gallee Tewoodoroosis waggaan manaa lole naqa sadii Walloo dhufee lolee warra Oromoo Walloo gan Warqituu fi Mastaawotiin rukutee as ce'uu hin dandeenye. Innis achumaan Maqdalaa irratti qabamanii ijoollee Warqituu isa galaafatteen. Garuu isaan seenaa isaa gara biraa caafanii seenaan isaa akka loltuun Warqituu isa ajjeesanitti kanis jiruun jedha. Egaa Minilik kana jiruurra ishee Ingilii galaaniif abbichuu kan walitti naqanii
galaanee naqamee abbichuma irra ture abbichurra godhee galaanii rukutee faayinaalee gadi Oromoo uummata Oromoo cabsee jechuudha gaasa booddee Oromoo kana inni soddoo durbii qaba gobanaaf wajjin warra durbii jedhu karaadhaas taanaan immoo haati isaa warma kibbaana keessa wayinoo Oromoodha kan jedhanis jiru warra kibbaa keessaati haati isaas kan jedhamu jiru Minilik Mataasaa. Egaa ijoollee maqaan jedhee Oromoon naannoo Shawaa kun isa bukkee dhaabate ta'ee hin beeku kan nu cabse ingirii akkuma jirutti Oromoodhuma jechuudha. Sirni federaalizimii biyyattiin ammaan kan hojiirra oolchitee jirtu kuni gaafa ilaallutti hojiitti hiikamni isaa innis maal wantooti barreeffamanii jiran hojiirra oolmaa irratti hanqina qabu. Kanneen jedhan hin jiru. Kun immoo rakkoo walitti bu'iinsaa kanaa fi sababaa jedhu kanarratti immoo maal jettume? Federaalizimiin rakkina hin qabu. Federaalizimiin biyyi humnaan walitti dhufe hojiin akka walitti dhufe sanatti hojiin biyya tokko ta'ee itti fufuufi federaalizimiin barbaachisa jedhamee yaadama sadarkaa addunyaatti. Innaa isa ta'anii dubbatanii kontiraataa haaraa barreeffatanii hojiin buluu hin danda'amaa jedhu. Innaa kan yaalames kana maaliif rakkoon biyya kanaa tokko lammii biyyattiiti tokko immoo garoo ture. Akkuma beekamu Minilik gaafa dhufu hundumaa garboomfatee warri kibbaa kanaa Oromoo jettamoo Sidaamaa Beenishaangul Gambeela hundumaa Somaalee kana hundumaa hin bite cabsee gaafa bitu akka garbaatti qabatee koloniyaaliinis masirratti hojjetu lafarraa fudhate. Keessumaa koloniyaaliin tokko gaafa dhufu nama tokko cabsuu gaafa barbaaddu lafa isaarraa fudhattee isa dandeessa hin gurgurta. Isa har'aaf immoo jara kanaaf akka inni tajaajila kennu akka inni qotu akka inni haramuuf laataaf. Kanaaf sirna akkasii gaafa uumu warri gubbaa warra amma bashaan qabatanii jiran warri kaabaa gulteedhanii lafa hin dhabne. Lafa dhabee warra kibbaa fi warra Oromoo fi warri kibbaa kuni uummati kibbaa akka jirutti lafa isaarraa fudhatamee garboomfame. Inni ingirii du'aal ikoonoomii jedhama. Du'aal ikoonoomii jechuun maaliif inni hiyyeessita. Yoo hiyyeessa erga gootee booddee amma dandeessu irraa gurguratta. Isa kaan immoo taaksii irra keessa akka inni gibira kaffalu goota beekaa. Gibira kaffaluuf lafa hin qabu, lafa namarra qee hojjeta, lafa keerra hojjeta humnaani. Sannii hojjete sanarraa fudhatta. Kanaaf waan akkasii irratti uume waan koloniyaaliin tokko dhufee uummata tokko irratti godhu nurratti godhe. Lafa hin fudhate tootaalii Minilik fudhatee warra fita waraarii isaa warra sajjii loltuudhaaf hiree ofii isaatii laffi kan mootummaa ta'e laffi baay'isa wayyaa Haayile Sillaaseenis kanuma heerumti isaa maayidha. Laffi biyyaas namni isaas laffi isaas kan nugusaatii jedhan. Koloniyaaliin kanuma hojjetan. Kanaaf kan nurratti hojjetame mirga keenya lafa keenya humnaan fudhatanii nu garboomfatanii kolonii nu godhanii kan immoo hin gurguranii ndaa'um isa gibira kaffaluu dadhabe mucaa kee fudhatanii yoo gibira isaanii kaffaluu dadhabde mucaa kee fudhatanii gurguraa turanii jedha. Angirii seenaan biyya kanaa kanarratti ijaarame seenaa jaallannee walitti dhufnetu hin ta'in seenaa qawween cabame seenaan suni waggaa baay'eedhaaf ingirii akkuma beektu Addis Ababa Yuunivarsiitii kaasee Mangistuun waa'ee kaasee duwwaatu hin ta'in 19 Oromoon cabee jedhee hin ta'in 19 irratti Musliimni Harar Abdulkariim Baafezer kan jedhamu isaanis Habashaan dhufanii akkasuma godhanii akkasuma lafa keenya nurraa fudhatanii gibira nu kaffalchiisanii kanaaf protectorii nu godhaa. Nuyi Oromoo hundumaatti himannee nuyi of dandeenyee buluu barbaadnaa jedhanii dhaqanii League of Nations Haayile Sillaasee dura. Garuu League of Nations akkanatti fakkaatutti Oromoo hundumaa akka hammatu waan hin barbaanne fakkaata hin dide. Waggaa afur booddee Haayile Sillaasee sadaqee League of Nations keessa gashan. Isa booddees warri walloon kuni naqa 3-4 ka'aniiru. Majarashaatti 47 irratti 1947 irratti fidanii eenyu bulaa
Haile Sillaaseen qaalii galee fi fidanii warra godhanii koloniyaal astadaadari jala wattaadara komaand poostii irratti kaa'anii bitanii kanaaf engirii wanna waaqa guutuunis kaa'anii warri kaanis kaa'anii garbummaa sana ofirraa hiikuu biyya bilisa ta'ee bushaa ture sana humnaan nurraa fudhatee jedhanii mirga isaaniitiif falmaa turan engirii kana hiikuudhaaf jedhee 1983 irratti akka lakkoofsa bashaatti gaafa dhufanii ብሔረሰቦች ወሬኑ ሰባብ ሰብለምቲ ኩኒ ፌደራሊስ ሰብቀን ሰብደኔሳ ከና ሆይታ ይኒ ኢሰለፈቃ ማሊ ወረክንቺ ከነ ኤርትራን ሶሎላቱራን ከትግሬን ሎላቱራን ከነ ባኑ ሎላቱራን ሚርገ ሰመሳኒ ከበቺ ፎደ ምርጉም ሚርገ ሳኒ ኢተሜ ሁምናን ራፍረተሜ ደፈቹ ዳፈል ማለት ከናፍ ወጅ ሙሉ ዳፊ ኮንትራት ሃራ ኦሊ መለተሰኒ heera biyya lafa kaa'atanii hundumtuu dhufee sabaaf sablamooti dhufanii ijaaran. Kanaaf federaalichi kennaa miti waggaa meeqatti qabsaanii ture. Erguma Minilik lafa qabatee yeroo Haile Sillaaseetti Wallaggis Ingilizii darasii dhaqanii nuuni protectiin godhaa kunuun isin Oromoo biyya akkasiitu nu jalaa cabee fudhatame malee jaallannee miti jennaan Ingiliziin ni dinnaanii. Kanaaf federaalizim kanaaf falli isaa biyyatti kana akka biyyaatti wajjin turuu barbaannaan federaalii ta'uu qaba mirgi hundumaa ol qixxee eegamuu qaba jedhanii warri amma jiran engirii isan furan isan keessan jiru hiikkaan isaa hiikkaan amma wantooti barreeffamu wantooti hedduun jiru amma heera mootummichaa irraa jalqabee hiikkaa irratti hanqina hin qabu. Hiikarratti hanqina qaba. Hiikarratti maal sitti fakkaate? Jechuun ko hojiirra oolmaa irratti. Hojiirratti oolchuuf rakkina qaba. Rakkinni isaa isa madda sitti fakkaate paartii tokkotu paartiin Afrikaa akkuma jirutti yeroo hundumaa structurii isa dura fudhata. Isa dura ittiin lafa kaa'amee ittiin uummata kana isa kaan achi ofii dhiibanii xixinnoo uummatanii inclusive and exclusive kan jedhan jira. Isan turre warra kaan hammataa hin turre. Gosa nama isatti siqu bicha xinnoo fudhatee guruppii xiqqoo ishee fudhatee isa kaan bal'inaan qorquudhaaf jedhanii kanaaf kan uumame. Innaa qabsoon godhame suni dargiinis gizee godhu qabsoo sana EHAPaa fi mi'eessoon kan madabiseedhan sana ijaarsa wannoodha malee rakkina beerii miti yoo jedhaniyyuu isa miti. Itoophiyaa keessatti gosa lama jira. Garbaa fi mootii jira kan jedhu sana addaan baasanii ijaaruu hin dandeenye. Kanaaf federaalizimiin tokko gaafa ijaaramu tokko aangoo hundumaa piraayim ministeerii kennuun sitaatiidha. Piraayim ministeerii ol baase sana akkamitti akka to'atu lafa kaa'u ture. Hanqina qaba karaa garaa oran. Garbaraa hanqinni yoo jiraate manatti bal'aa miti faawundimeentaal human raayis in eega. Mirga namaa eegaa jechuudha. Mirga piroopartii eega. Waan baay'ee fooyya'eera isa duriirraa. Garuu kana hanqina qaba jedhanii isaan amma naayyanii nu keessatti ni hirmaanne warri kan jedhanidha. Warri keessatti nu hin hirmaanne jedhanii warra ijoollee yeroo sana maaliif qubsiisni kan dhufe koloniyaal wajjin dhufe lafa Oromoo keessa warra qubatanii Oromoo keessatti nyaatanii Oromoo wajjin dhuganii warra mana keessatti guddatantu deebisanii aangoo sana waan argatan itti fakkaatu. Aangoo sana deeffachuun maaliif lafa abbaan isaanii fudhate deeffatu jechuudha. Lafi magaalaa, lafi baadiyyaa hundumtuu isaantu itti fayyadamaa Oromoon lafa hin qabu ture. Warri kibbaas lafa hin qaban turan. Warri yeroo sana Minilik jala gashee Ingilii isatu harkaa baanaa itti ka'an. Amma isa deeffachuudhaaf property right zeeginnet mabtiinedhaan isa deebisuudha. Inni immoo koloniyaal wajjin adeemee hafe. Kitaaba keessanii የኩሽ ሀገር ኢትዮጵያ በሀገረ መንግስት ምስረታ ስም ስንት ግፍ ተሰራ ጀድሮቲ ፉላ ሰገልተሚ ሰገርርቲ የሚኒሊክ ወረራ ለመሸፋፈን ሲሉ የሀበሻ ምሁራን የግዛት መስፋፋት ለማሰልጠን ክርስትና ለማንሳት ወዘተ የሚል ትንታኔ በመስጠት ጭካኔውንና ግፉን ለመደበቅ ቢጥሩም ጦርነት ባቀጣጠለው ረሃብና በባሪያ ሽያጭ ምክንያት የተወረሩ ህዝቦች ቁጥር መቀነሱን በተመለከተ
ትሪንግሃም በቅንፍ ውስጥ 1965 የሚከተለውን ምስክርነት ሰጥቷል። በታጠቁ በጥቃቱ ምክንያት በየብሔሩ በብሔረሰቡና ህዝቦች ላይ ያስከተለው አሰቃቂ እልቂት ዝርዝርም በሚቀጥለው ሰንጠረዥ 2 በሰፊው ቀርቧል። እዲጀዴቲ ቦድ ብሔርና ኦሮሞ ከወረራ በፊት የነበረ የህዝብ ቁጥር 10 ሚሊዮን፣ ከወረራ በኋላ የነበረ የህዝብ ቁጥር 5 ሚሊዮን። ብሔር ከፋ ከወረራ በፊት የነበረ የህዝብ ቁጥር 1 ሚሊዮን 500 ሺህ፣ ከወረራ በኋላ የነበረ የህዝብ ቁጥር 20 ሺህ። ብሔር ቡርጂ ከወረራ በፊት የነበረ 200 ሺህ፣ ከወረራ በኋላ የነበረ የህዝብ ቁጥር 15 ሺህ። ብሔር ጊሚራ ከወረራ በፊት የነበረ የህዝብ ቁጥር 110 ሺህ፣ ከወረራ በኋላ የነበረ የህዝብ ቁጥር 10 ሺህ ጀለተኒ ኬሰኒ ጅርቱ ኩኒ ታቴወን የሮ አማን ከና ታጅረን አማ ሀዮኒ ገራገራ ማል ጀዱ akkuma amma isin kaastanii lafa uummata tokko harkaa fudhachuun lakkoobsa uummataa xiqqeessuudha. Asirrattis sababa lolaatiin lubbuun namootaa darbuusaa eertaniitu kan bifa gabrummaadhaan gurguraman hedduu ta'uusaa Minilik dhufuusaa waliin wal qabatee Oromoon lafa qofa osoo hin ta'in ofii masaa dhabuusaati kan isin agarsiistan. Mee taatee yeroo sanaaf ammaan kana gama lixa Oromiyaatiin humni finxaalii faannoo jedhaman seenanii wantoota adda addaa nuti Oromiyaa ውስጥ ልዩ የአማራ ዞን መመስረት አለብን ያደዱ ሱን ጅራ በበልኒ ጅራ ካበ ሸዋ ፊ ከሚሴ ረቲ አከሱመስ ሸዋባ ናኖ ኦሮሚያ ሸዋባ ከነረቲሲ ጎቸወን adda addaa raawwachaa jiru. Akkasumas immoo dhimma Finfinnee irrattis haala yeroo wal fakkaataa irratti rakkoo garaagaraa uumaati jiru. Mee wantoota kana seenaa darbanii wajjin wal qabsiisaati walitti fidaati gabaabsuma taasifame. Ayaweedha. Akkuma dubbate kitaabicha irratti baay'ee kaa'ameera. Asirratti akka miidiyaaf ta'utti kan dubbachuu dandeenyu nama ciranii fixaniiru, humnaan fudhataniiru. Kan ammoo kan agarsiisu jarri kuni akka dubbatan qarooma fidaniiruudha. Qarooma fidaniiru inni qarooma hin qaban. Dhufnanii isaaniin barsiisuu dhufne, isaaniin kiristinnaa kaasne, mukarra jiraataa turanii maal jedhanii himu. Ammayyuu fokkoraa jiru miidiyaa irratti nagaa miidiyaan tokkoleessa warra mukarra jiran jedhee warra gumuus kana saffixanitti fokkoraa naa 40 ajjeesee maal godhee jedha. Miidiyaan amma jiru hundumtuu maaliif akka isaan biyyattii kana nagaadhaan akka wajjin hin jiraanne nagaadhaan wajjin jiraannaa inni malee isin binna hin jenne biyya keenya immoo ammas taanaan lafi nuun deebine qabsaanee fudhannee lafi mootummaan fudhate mootummaan uummata abbaatti ta'e abbaa fedhetti qubsiisa. Jarri kun warri dhufan kuni maaliif dhufani Oromiyaa fi warra kibbaa bira lafa tiramee fi dhufe lafa tiramee fi qaa dhufu warri duri isaan akka garba goonee ergannu maan wajjin ta'aniidha amman gadi hankaa jiru. Kanaaf gurguraniiru maal godhaniiru inni akka jirutti ta'ee amma maaliif boosuu maaliif biyya kana diigduu gisee jennu tokko akkanatti fakkaatutti warra identity eenyummaan isaanii rakkina qabu. Maaliif Finfinnee yoo kaastee ilaalte Finfinneen kan hirame Baalabbata 32 fi Bataskaanatu lama hirate. Baalabbata 32 hirate maxxansa irratti argita. Innaa kanaaf Raas Haayiluu Safar, Raas Kaasaa Safar, Raas Galee Safar jedhu fidanii loltuu isaanii achirra kaa'aa turanii isaan ingirii loltuu kana bakka bakkaa fidanii kan kaa'ani. Warra loltuu yeroo sana dhufeetu gizee loltuun biyya kana mindaadhaan amendeeffamu jedhamuti achitti qubatanii hafan. Kanaaf Raas Haayiluu Safar, Raas Kaasaa Safar, Jaal Baalchaa Safar jedhan kuni uummata bakka bakkaa dhufee isaanii wajjin loltuu ta'ee hojjetaa turetu achitti hafee jechuudha. Innaa warri kun immoo ol makaniiru. Warri kun iddoo abbaas hin barbaanne maaliif
Ansi deebi'u asii Ameerikaa asii lammummaa argachuudhaaf akka Ameerikaatti mucaa Oromiyaa keessatti dhalate lammummaa Oromiyaa jibbee abbaa isaa san beennee barbaacha raqa. Qubannaadhaan dhufe as. Minaan keenya nyaatee qubate. Gojjam maal akka ta'e hin beeku, Gondar maal akka ta'e hin beeku, Foortaas Maater Gondarii fi Gojjaamiinis kan Walloof keessumaa Walloof Gojjaamiin kan Amaara godhe Mallas Zeenaawwiitu walitti fide malee Gondaris qabaanteedha, Gojjaamis haa ga'uudha, Walloonis Oromoodha. Kan beeknudha. Gojjam wala kan isaa Oromoodha. Lafimti isaa maqaa Oromootiin abbaan lafaa jette. Kanaaf warra kiraayisisii akkanii qabantu amma bileemii godhanii biyya kana diiguudhaaf ummata isa Oromiyaa keessa qubatee jiru kana utuun ilaalin isaan aangoo ittiin qabanne jedhaniiti kan hojjetan. Aangoo kan qabachuu hin danda'an karaa kana. Kanaaf maltinaashinaalizimii kana diiguudhaaf kan baranne nuyi advaanteejii qabu isaantu barate. Biyya kana keessatti hundumtuu isaaniif ta'e katamaan biyya kana hundumtuu kan seetilarii isaan dhufanitti qubatanii ijaarame manni barumsaa isaanii baname karaan isaanii bahe inni kan indijiiniyasiin gil carraa kanaan arganne hin baranne kanaaf akkuma durii goomsinee binnaa garuu amma kun hin danda'amu biyya kana maaliif akka diigan hin beeku. Biyyi kun falli jiru federaalizimii fudhatanii wajjin buluudha malee shawaanan kooti wallagganaan kooti jedhanii inni isaan amma deeman kuni kaayyoo namaa baasanii waan adeeman natti fakkaata. Maaliif akkuma beekamu biyyi kun gaafa ijaaramtu Ameerikaanis harka keessaa qabdi, Ingiliziinis harka keessaa qabdi. Warri Minilik bira ta'anii kan hundumaa roodmaappii hojjetaniif Fireenchiidha. Isa booddee immoo Ameerikaan Ogaadeniinis kan deebisee kenneef Haayile Sillaaseedha. Ameerikaadha. Gambeelli kanas deebisee kenne Ingiliziidha. Ingiliziin kana keessa waan guddaa qabdi turte. Maal barbaaddi? Ingilizii Sudaanii fi Ijiptiin gisee ishee jala turu bishaan Naayil akka hin gaddabamnee fi Wallaggaaf Gojjaamiin kana gara Sudaaniitti akka kutaa barbaadde. Amma dhumaatti kana barbaada. Haayile Sillaasee Suudaanii kanaan immoo qaqqaba. Kanaaf Ingiliziin ammayyuu taanaan Gibsii fi Sudaan gaalaantii amma ta'anitti bishaaniin poolitikaa biyya kana keessaa harka qabdi yeroo hundumaa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa Portugaal gisee dhufe mataa isaayyuu akka jarri kun biyya Gibsii irraa bishaan Abbaayeen kana gara biraatti jal'isne jedhanii akka fokkuraa turan innis akka dhaabatuuf. Kanaaf anamma biyyi kun jeeqamtu mataan isaan gadi gara sanatti adeemna. Biyyi kun kan jeeqamtu 1884 irratti 84 irratti utuu yaada biyya kana qabateen hin galini Ameerikaan waan tokko biyya 52 walitti fidee ajajuurraa zooniidhaan kaa'e. Igaad Afrikaa Bahaa irratti West Afrikaa irratti ECOWAS Dawoo Afrikaa irratti akkasina innaa biyyattiin kun Eritoomiyaa akka iddoo tokkotti kaa'ee maal ijaaree ture? Tiim kan jedhu ijaare. Tiim kun tiin Turaabiidha. Ayin Isaayyaas Emmi Mallas ture. Warra kana keessaa Eestii nama bushuu danda'u tokko barbaadu. Baha Afrikaa jechuudha. Baha Afrikaa kanarratti gisee barbaadu kan si dhibu sadan kun beeku kana. 1884 irraa yoo tu'as hin galee. Sadanuu gati beekanii gaafa dhufanii akka carraa dargi kuffisanii Isaayyaasiin Mallas gidduu gibbii ka'e. Isaayyaas akkuma dhufeen hundumaa kontiroolii jala gashee bunayyuu ekspoortii gochuutti ka'e. Naa 4 kiiloo loltuu Shaabiyaatti eegaa ture. Ijoolleen Tigree kuma 50tti hinnee dhufne maaliif jarri kun bitu biyya kanatu nu jirru jedhanii didanii maal godhanii walitti ka'an. Amma እንግዲህ ኢሳያስስ keessa darbe አንድ ፊሊት ለአምሳ ዝንብ ይበቃል ምናምን ማየሬ ጋር ነረፍሱ ሳሪስ itti kaa'anii lolli sun hin baname sagaltama irratti lolli Itiyoophiyaa baname Baadimmee inni እንግዲህ አፕራንዲ argachuuf Mallas seenaa biyyattii kana seenaa Itoophiyaa sobaan asisa ta'u kaabamees jiru East Afrikaan asiraa keessatti immoo Afrikaa Yuuniyeeniin as jiraachuunsa dipaartimentiin adda addaa UN as keessa jiraachuunsa kuni gatii isa gargaaree simpili outshaayinii isa godhe. Lolliin ka'ee 1780 ol Itoophiyaa unnecessary.
ittaanse amma yoona qoqqobbiidhaanis Eertiraa bakka akka iddoo shanii jirre godhee Mallas. Mallas aktiivii ture dafeeti gizee lolli Osama bin Laden ka'ee I am with America jedhe dafee bakka kanaafi Kan shororkeessummaa keessummaa sana irratti bakka hin fudhatame is brilliant yaada adda addaa sin fide እንግዲህ isa hafe sana hundumaa kanaaf lolli Itiyoophiyaa kan apparaandii lamaan isaanii gidduudha Ameerikaa biratti fudhatama argachuudhaaf amma እንግዲህ kanaaf kakkai maayin Isaayyaas Yemanii tuqeera Jibuutii tuqeera Sudaan wajjin loleera Itoophiyaa wajjin loleera akka inni goolaa jiru hin beekte Ameerikaan amma yoonaatti hin buune maaliif yaadatu ijoolleen of guddisuudhaaf lafa kaa'anii jechuudha. As maqaa deemu Prime Minister Abiy keenya gargaarnu Abiy immediately maal qabatee ka'a baay'ee Abiy kan fudhate Isaayyaas irraa ta'ee yaada maaliif wayte Isaayyaas abaawoon akka hin ijaaramne abaawoon akka rukuchisiisa leencoon fa'aa goomsee wataaddarri abaawoo kampii galee akka rukutamu godhes Isaayyaas Ameerikaa fi isa gidduu jirra nuyi wataaddarri keessan gashaa jedhanii kan rukuchisanisiisa. Innaa durumaan Oromoon akka hin ijaaramne Oromoon natsaannet kan jedhu kan kaasne ተጽዕኖ godhaa ture abaawoo irratti. Maaliifidha kun?